Ilikoosii dhabarra jedheentu jira abbo. Sigalaati. Nama iddoon gartuu nama fayyaa qabu gariin makiinaan qilee guuree asitti sibiila guuran hin garree. Ka lukatti sibiila guuran hin garree. Ka duuda kana keessa sibiila gadhaaban hin garree ati. Ha! Ka yoo naammootiniin tikeetiin garraa itti bahe. Ka ganda akiraa deemuuf qophii hin garree ati. Ka salaata subii kanaa masgiidan dhayitu ati. Fuula rabbiitiin wal geetta jechuun tikeetiin itti murame hin garree ati. Kana gayaan suuqii dhaabatu ka tikeetiin rabbii itti murame hin garree ati abbo. Ammoo suuqi masanii ammoo qollofee waitti gadi bahu makiinaan dhoyte hin garree ati. Kasooma afaanitti qabu galgala ammootiniin ammoo jiruu duniyaatti hin faxarsiitu ganda qabriiti ganti kee karabbii jeen hin garree ati. Ka horii ammootiniin jala oolu ka qonna oolu nagayaan. Ka garabbi ammoo murtii itti murteessee nagayaan mana sanitti hin galtu ati kinoo karatti duuta nama hedduutu achi hin gachiisee du'e hin garree ati. Karatti hin garree ati. Kamitti akkanatti ammootiniin akkanuma wali qonnaa wal nyaannaa. Ha! Nama diini hin jennu kaan hin jennu beekaa hin jennu akkamitti. Si'ati nama jiruu duniyaa keessa ture. Kaamootiin waggaa dhibballee ture. Ganda akiraa deeme malee kaaba jiraate argite. Osoo aba jiraate nabii kennatu turan garree alayhi salaatu wassalaam. Nama hedduu yaabbatee ganda duniyaa tana keessaa galee hin garree ati. Haa akka nafsiyyaan nu goote nafsiyya batana jala deemne ammoo nafsiyya mateenna tana qabuu dadhabne. Haa nama hedduu yaabbatee jaartii gaarii dhiisee biraa deeme hin garree ati. Ulfiin hin deemne hin garree ati. Uffataan hin deemne hin garree ati. Kootii wayii fuudhee hin deemne hin garree ati. Birdi libsii wayiitiin hin deemne hin garree ati. Karan garree ati abbo. Gaafa tokko salafummaa irraa namni wayii. Haa duniyaa akkaan qaba jedhan. Duniyaa qabu tana keessaa waan jeen uummatatti dhaamatee argitanii. Gaafa janaa'iza kiyya gara qabrii gannaan deemta. Harka kiyya akkanan na bal'isa. Harka kiyya kaasirra taa'u san dhiisa. Usirirraa harki kiyya akkanatti bal'ataa adeemu garagaran harka kiyya baasaa jedha. Maaliif abboo akkana jetta harka kee ammootiin gara nama bal'isaa maa jetta jedhaan. Ani qabeenya qabaa namni kulliin na beeka. Wanta gara ganda akiraa wayita deemu kiinno namni na haa argu. Qabeenya kiyyarraa waan takka fuudhee deemaa hin jiru harki kiyya qullaa gidu. Ilmoollee baase ilmoodhaan illee deemaa hin jiru. Ulfimaan illee deemaa hin jiru. Ammoo koofiyya batakkittiin illee deemaa hin jiru. Paantima jalaatiin illee deemaa hin jiru. Uma takkaanuu deemaa hin jiru akkana arganii jecha jiru manni salafu. Sigalaata manni akkanatti ta'a. Manni akkanatti ta'a. Si waa dalagate. Ani yoo ati yoo waluma nyaachuu taate nama diinii nyaachuu taate haa agam takka waa dalagannee lafaa qabna jechuun uf laala ufitti deebi'a halkan illee taraawiya bichaa achi fiidee miti as deebi'i illee rabbii waliin quba qabaadhu quraana rabbii qara'e yaa rabbii ammootiin nallee laali ija rahmataatiin na laali jedhe ija rahmataatiin rabbi nu halaalu ija rahmataatiin rabbi nu halaalu ija rahmataatiin rabbi nu halaalu waajanni bahee kun nu hanqatin waajanni rabbii ka bahee kun nu hanqatin waajanni rabbii ka bahee kun nu hanqatin Ramadana kana keessa warra milkii wanta akka duraan hin milkaa hir'atu nu hamil fuuldura leelaa qadriitu jira leelatul qadriitu jira leelaa guddoo halkan guddootu jira sanillee rabbi nu haa waafa argattan rabbi nu haa jedhu irra dhaabattan rabbi nu haa jedhu suuqaa milkooytan rabbi nu haa jedhu xiqqoo manoota akkana olii gadi gargara tunaan milkooytan rabbi nu haa jedhu tanuma isinirraa jaaladhe rabbi nu haa jedhu tanuma isinirraa fuudhe rabbi nu haa jedhu eenyuyyuu fafakkeeffataa dalagaa jirra ammootiin osoo maanaa isaa quraanan beekin ammoo gadi fixaa jirra taraawii halkan dhaabanne Sigalatam halkan ammoo wayita dhaabannu taraawiyya sheekota garii arrabsaa ammootiin sheekotii maali ammoo akkanan nuun dhaabdu jedhaa jira yoo jarrituuf tooli qimsiitellee maali sheetichi akkanaa jedha yoo inni sheetichi duubatti deebi'ee as fidellee ammootiin maali sheetichi akkanaa ammootiin kaammootiin makiinama ammoo dhoqqee keessa rakkattee fa'a jaan garii sigalatam inni duubarraa ammootiin as deebisa aayaa maaliif jennaan quraanni ammootiin quraanni rabbii kun ammootiin fuuldura namaan dhaabatu waan guddaa sigalatam haga ammoo duuda duuba deebineetiin waajin ambi duraanii yoo ammootiin salaatatti seentuuf quban qabdu nama maddiin salaatuuf quban qabdu eega salaatatti seetti ammootiin akka waan madanzajaa itti godhaniiti maali jennaan salaata jechuun silatun beynal abdii wa rabbihi alaaqaa rabbii isaa fi rabbii jedduu jiru rabbii waliin haasoo itti dhiirti abboo waan quraanni jedhu beetti dhiirti abboo azaabatu dubbatamaa jannatatu dubbatamaa gaadha. Ammas alaan jaaladha attan sheekota kitaaba qaraasitu bakka maratti namni nan beene hin jiru walaa sheessaa fi walaa ammootiin sheek qamar walaa sheek sultaan hattan shee gazaaliin masgiida hamzaa keessatti mas'alaa wayii kaafne sheeyni ammootiin muhaddisa bichaa mi faqiyaa irraa qaraa jedhanii warra masgiida hamzaa warra jala jirtan ganama subii yoo tana afaan soomaati laki rabbi naa kennee jira ilmi alhamdulillah naa dabalu mas'alaa darbaan nan bulchitu mas'alaa ni beeytan qaniisanillee akka itti darbe على كل حال علمين دون أكتر لفتم بيت هذا كن كتابة قرأي فيمت أكتر لفتم بيت من أتنا لا أجنا مالين كبوم من بأين ركبت من أسيتين نان كنوا أجن بكتة كنا نيتور كين جرا سنوتي كوسي
برين كنو أسي بري بنينا مكراسيس إفهم مبراتي إنجرو قيا وان إفهم نايف وفجتش بري بن ويتبنو كينو لكو في رئي ورسيسا أني قال رسول الله جنة والله إممان تنقب دندو قبت سينا نبي سينا صحابة إمامي قال رسول الله جنة إممان تنقب نما جدود أوها سيئن بوها أشوف سنيمتا إنجالا ويتدعا إيو نما قرن إممان بوسي بكا أنما نما قرن مالي الجنة إفاجي لك بديني إفاجي أي فيدي إفاجي ديني بيك غرانا نياتا هردان حلقان درسا غرانا نياتي حلقان درسا حلقا درسا هردان تناموتني إنما علمي اللي برتاجر الحمد لله أغاقا فلا هدي تنديس قالوا نسيان أشيكا روبي بيران ناقايا مال سيقايان أولا ونكم منكرا أنا استايتني وصوبر سيسو لكو نسين نجي رئينا سين نجي أتن أبا منا كراتي ولبو والله 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 حقا أفا ولبوني منا وهي أمو جيسا جرانين كيار أجدين بكا ولي كراني كنا كيسا سينبالي أبا يبريتي يدي سيري mana wayii geessaa jiranii itti galayoo kanaa kennanii karadhee jeen akkasumatti gadi fagaatati ammoo masgiidaan zaati sunna jalaa gadi fagaata manuma kiraa kana keessaa yoo rabbi ammoo olii gadi fiigaa kana keessaa rabbi nu haa baasu ani baay'ee mana kana keessa rakkadhe nu terki warra iimoollee baay'ee rakkadhe warri iimoo sheeka maa nurraa nafina eebba maalii qabnaan wallaahi sa'a halkan sa'a torba malee sa'a waahidaa jechuu hin dalagu wayita namni leeyliif ka'usan malee hin dalagu sa'aatii kana kinoo sa'aatii hin dalagu shabakaan na biratti guyyaallee badaa jedduudhaan badaa sanuu asbira kaaya asbira dhaabadhaa akkanatti nama barsiisa ifaajee namaa osoo argin akkanuma namni alukuma la shay'i farunan tasawwurihi hukmii godhuuf murtii godhuuf awwala taswiira godhatanii waa dubbatu tokkotu yeroo awwalaatiin shee amiin ibrooyyuu sheeka ofiin hin jenne sheekaan akkamiin sheeka ofiin jedhe maqaa kiyya sheeka awwalan maqaa haati kiyya naa moggaase awwala waa hubatuu nam shee awwal ilmii qaba ilmii ni qaban garuu namni awwala kibba laalee bichaan haasa'u kaaballee bahallee dhiyallee laalee wanni kun waan akkamii yookaa keessaayyuu na gaafatanii waan san maaliif akka goote waan kana akkamitti yaaddee akkana goote namaan jedhan ani yeroo san kolfaa ammootiin re'ee sanii waa jedhemu lukkuu sanii waa jedhemu fuulli kiyya ammootiin fuula guuraa waa haasa yeroo san hiddi asiin na bahu ka'e aare wallaahi waatu ila lukkuu sanu hidhainaan jetti lubbuun maaliif anaa kitaaba hadiisa nabii qaraa'isaa jiru sanuu seenaa nabii qaraa'isaa imimmaan na dhufaa jiru jedduun na jeequun waytuma ani waa qaraasisu malee ay biran dhaabatu mana kiraa namaa furtu ay keessa jira mana kiraa afran san hin dhaqu anuma bira dhufa lukku re'een illee dhuftee anuma bira iyyiti warra ammoo itti hidhaa jeen akira ammootiin haga walii buunu takka gahe rakkina nama akkasi beekuun barbaachisaa diiniin ifaajee qaba akkanaa ni miti an diinii kafide itti beelee itti dheebodheetiin beekaan gaafa ammootiin hakima lafa dheeraa deemu san gaafa lafa dheeraa deemu shee wanni lafa dheeraa deemu qobee takkittii qaba qobee takkittiin sun ammoo wayita dhoqqeedha na jalaa citti jee harka qabadheetiin luka qullaa deema dhoqqee keessa qalbii miti asumaa callistaniitiin namni gariin kawaa qadrii diinii hin beekne namaan jedha sheewwalni sunuu haa jedhu yume qadrii diin namni hin beekne ammoo jalatti dhuga awwala waa beeki ani wallaahi achi ammootiin akkuma du'aayin amugu keessaa akkasumatti rabbitti dhiifnaan rabbi irraan argadhaan hagan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam warahmatullahi in deemina amma ashadulatti waan gootan namni kun illee hedduu isin eegaa jira akka isin seentin irraa jirkaanii namni hedduun duude mi afaanuma kanaan sa'aatiin tun illee sa'aatii bareedduu wayiitti jamaa kanaafillee du'aayin nu godha barakallahu fiikum azaanaa jiran baay'ee na rakkifte ani waan san kolfaa ammoo lukkuudhaan haasa'ee argitanii aaree wallaahi abbaa mana kiraatiin haga wal lolu gahe la ani qaldiin beeku diinii keessatti ifaajee fide diinii har'amatni afran dhiisaa ammootiin bukaarii muslim nasayii tirmiizii kun akkaataa itti qaraan anatu beeka garana nyaataan qaala rasuullaa jedhe imimmaan buusa seenaa osoo himu an jedduudhaan re'ee sanitti hin fiigu jedduudhaan lukkuu sanitti qabee hin fiduan diiniin xabaamiina biratti diiniin jaaladhaan awwalan ammoo wanni namni nama himu sheekaaroo ben biraan naagaya ani munkaraa fi munkara jechuun maayin awwal annasiyaa jechuun maayin aliin achii maayin munkara jechuun awwalan maayin munkara deemsisuuf ammoo ulaagaa jaha beekuu qabanan namticha sooma oole tokko har'a ammoo osoo nyaataa jiru yoo irra dhufe maa nyaatta jedheen ariifachiisuan maali yookaan ammoo imala jiraachuun mala yookaan dhukkubsatutu mala akkanaa miti nabiin keenya salaata fardii keessa salaata waajibaa keessa
waan azaa isa godhu ammootiin jinnii mutamarrida qabanii jiran waan azaa nama godhu deebisuun salaata keessaa iyyuu ni jira hattan daawwaa keessaa miti ante ani nama ammootiin diiniin ashoofuun fakkaadha nama diiniin taphatuun fakkaadha diiniin nabii kennaa nabiiratti alayhi salaatu wassalaam qaala rasuulillah yoo jedhee mimmaan qabachuu hin danda'a mana tana keessaa eessa dhaqaan eessa dhaqa warra kiraa gara manaan bayaa jedhaani gara manaan bayaa jedhaani manaan qabuttan rabbiin natti haafitu kiraa keessa na haa baasu haga andararamaa jiru beeytanii haga rakkataa jiru beeytanii haga ammoo lukkuu horsiisan dhugaa horsiisan warri abbaa mana kiraatiin wallolee walitti dhufee haasoysiiseen yookaan ammootiin birrii dabiliisanii ammoo isinii kenna lukkuu kana ammootiin yookaan waan tokko godha jedheeni haga eegana na hubachiisan takka haga andararamaa jiru haga rakkataa jiru sun beekin namni maaliif badaa isheetichi lukkuu kana ammoo fuudhee haga itti qara'u takka gahe wallahi way jinniin akkana godhaa lukkuu jedhee haga fuudhee itti qara'u takka gahe ande diinii qalditti hin finne baran qaldii miti bar unkaan matnii afran qara'u unu hagam nama ulfaata sunan achol taruu dhiisi rabbinaa kennee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin funuuna irraa naa kennee jira sarbii irraa naahuu irraa balaaga irraa manxiqa irraa aruuda irraa usuula fiqii irraa qaa'idaa irraa alhamdulillahi hattan isinii miti Sheekh Abdusalaam Kadiir gaafadha mas'alaa wayii yoo ammootiin wanni taate Sheekh Abdusalaam Kadiir mas'alaa tan itti ilaalimee jaaniin attas dabarsan sheekh akka nama ammootiin ilmii nama bira taree sheekh Roobeetiif nasiyaa kolkoloo sheekh Roobee taa'ii jalaa qara sheekh wal maal yoo jetta dantaa kiyyaa miti bootaan kennu namni akka kiyyaa waanaan jedhe immoo baay'ee natti dhaga'amaan maaliif jennaan ilmii rabbii awwala beeki awwala waan an dalageessan hubadhu rakkina kiyya beeki hisdii wayii waanyoo wayii natti fakkaatti namni akkanatti sheerii si haa ta'uuf laayikii si haa ta'uufi qadrii nama ilmi illee beeka ilmii oguma feete yoo qabaatte dantaa bootaa siin kennuan illee beeka agan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أيد نقول رأيتوا نام أرسو ديفا ما شام دسرو نام أرسو دنتها ونكون وربما نمني إنسان اللي أكيد فكرت نسيها قدموا داف إسني في جراني أكسجراني وان كان أمه بطور أبوني ملا Dhugaa Sheekh Roobee namni qaamaan beeku illee jiraachuu danda'a hin beekani. Nama tokko kallattiidhaan illee wal beekuu dhabne osoo guyyaa lama sadii illee ta'e ergee jira hin beekani. Akkuma haasaan kana dhugatti faarsuudhaaf miti. Walaa nuzakii ala Allahi ahadan. Gaafa Shawwal sadii amrii ta'an Shawwal sadii du'an makiinaa tokkoon deemne. Yaadatu miti gara duubarra teessanii deemne Sheekh Gazaalii fa'aa jira Doktor Gazaalii qaama makarraa galan Sheekh Abdusalaam Kadiir Sheekh Maamad Raabii mashaayikni Roobee kun hedduun jira. Ani gaafii mas'alaa Roobirraa kaanii andambalirraa itti makamii achirraa kaanii haga dhiirga hubeennutti Sheekh Roobee akka itti nama wal mormaa akkas jedhaa gaafii garaagaraa dhiyeessaa akkasitti deeman guyyaa isin argee hin beekan. Gaafiilee sanii illee yaadadha muraasa keessaa isaan gurra nabaati. Almuhim sanii miti. Wanti isin waatu isinitti quuqaa wahii